Abbasanya kam Nagaa jirtaa? Tayyumami Akkam? maal taate tafuuli kan kee likkin jiru maal taate obboleessa kiyya Lakkoo maan taane nagooma jira. lakki wati surraa beessa maal taateeti garuu Eda waan nyaanne sanumaaf fuulli kiyyoonne. maal taatee ture appitaatis si cufameera moo nyaatatu mana hin jirre Appitaayitiin akka baranaatuun abanamee hin beeku. Ijoolleen na baay'annaan ijoollee saamaa jedheetuma agabuu bulee sanumaa. facaasaa deemaatta Eeyyuu facaasaa deemaara. haalli qilleensaa kunillee mishaa mitiiyyuu abdiin gabaree maali Abdiin qote bulaan qabu lama. Tokko waaqa isaati, lama mootummaa isaati. ka waaqaa beekaa abdiin mootummaa immoo isa kam naaf hin galle Abdiin mootummaan qote bulaan mootummaarraa qabu tokko sanyii galfate faddaala malee akka gurguratu haala mijeessudha. Lama haala ammayyaawaa ta'een karaa bareedaa ta'een tiraakteraa fi kombaayineriin akka qotu haala mijeessudha. Sadaffaaf inni bareedaan baay'ee namatti tolu qote bulaan keenya muuxannoo adda addaa biyya alaa dhaqee akka fudhatu haala mijeessuun hojii mootummaa keenyaati. qamadii facaasuuf deemaattaa Eeyyu qamadii facaasuuf deemaara. Maasaa kiyyatti illee waan dhiyaadheef kottu sittan mul'isa. hayyee Qamadii jechuun qote bulaan keenya yeroo facaasu gaddaan, boo'ichaan, roobaan, qorraan facaafata. Garuu yeroo hammatee manatti galfatu tokko harka isaa kaasuu guuttatee gammachuun kolfaa gara manaatiin galata. Gaddaan facaasu gammachuudhaan galatuun qamadii jechuun kana akka naannoo keenyaatti akka qamadii facaasaniif nama jajjabeessina. waaw waan guddaa tokko sirraa baradhe anini qotee bulaa kanarraa waan guddaa baradhe wantoota ammayyaa kan qotee bulaan bara kana ittiin geggeeffamaa jiru wanta guddaa tokko sirraa baradhee jira kanaafuu qotee bulaan ganda kamiin keessa jirtan hundumtuu filannoon keessan qamadii haa ta'u qamadii facaasaa gargaarsa biyya alaa irraa isin galuuf hundumaa dhaabaa mootummaa kenna waliin qamadii haa facaafnu. Thank you. Galatoom naa eebbifame. Thank you. Guddaa galatoom. Facaasaan keessa fuuf.